وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay. Uummata keenya galatoomaa bakka kanatti argamu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan immoo warroonni asirra dhuftanii dubbataa jirtanillee guddaa galatoomaa jazaakumullahu khairan. Wanni isinitti immoo akkuma sagalee kiyya dheengaddaa waraabdan sanitti sagalee kiyya kanallee naaf waraaba. Okay. Itti aansuudhaanii balleessaa kiyyarrayyuu wanti isin dallansiise maayikii qabadhaa mina deddeebisa sagaleen eenyu biraa bahee deebi'u sagaleen deddeebisa. Qoy mee Hamza ana wanni godha. Hamza qoy. Bareedaa jira. Isaa qaba qo'ish. Okay muutarran si godha. Mee ammoo dubbat maayikii qabadhaan teessuun maayikii qabadhaan san naa dachiifte. Toofi mee. Ay booni jedhin. Okay. Naa Amma sanuma. gocha kirra laala amma bareedadha. Gocha kiyyarra jecha kiyyatu namoota hedduu takka natti muufachiiselleedha. Bakka nan eegneettiin jalaa argame bakka uummanni kun nan eegneettiin argame dhugaa dubbachuudhaaf. Ani uummata kiyya wallaahi dhiifama isiniin jedha. Garuu immoo sababa maaliitirraan kaatee it's okay normal no kan jettisanii deebisii naan jedhanii jiranii warra asirratti argamanii. Sababbiin aan akkas jedheefi sagalee kiyya qofa waraabdanii sagalee Hamzaa Sheejaa birdheessanii jechuudha. Isatu warri gaafsan jirtan ni jirtanii yoo gaafsan immoo jiraachuu baattanii siniifaniin ibsaa jechuudha. Isatu akki jedhee gastii irra taa'ee abbaan mana booniyyeetii fi booniyyee waliin jiraachuu isaanii na shakkisiisaa torbee lamayyuu waliin hin jiraatanii ji'a lamayyuu waliin hin jiraatanii jedhe. Wanni sun dhugaa dubbachuudhaaf kun qadara rabbiiti. Namni guyyaa tokkoonis adda bahuu danda'a. Namni du'aanis adda bahuu danda'a. Jireenyaanis adda bahuu danda'a. Kun waan namni namaaf murteessu miti qadara rabbiiti. Ani fi abbaan manaa kiyya waliin yoo jiraanne ni jiraanna. Yoo rabbiin immoo waliin hin jiraattan jedhee akkanumatti qilleensumarraa nu gargar bahuu dandeenya. Kuni hin beekamu jechuudha rabbitu beeka. Nama hedduutu wal argina jedhee osoo waliin argin dhabamatee jechuu wal dhabaa jechuudha. Tokkoffaa kana inni lammaffaa irratti immoo jedhee ani online irraan turre yeroo online irratti deebi'u waan akkanaa kana laalee baay'ee tokko mataa kan koona qabachiisee mataa kan koona dhukkubee jedhe. So namni badii tokko yoo ani dalagee namni hundumtiyyuu gaafa online irratti deebi'ee badii kiyya san kaasee dubbachuu qaba. Namni hundumtuu badii kiyya saniif deebii kennuu qaba. Okay, wanni sun guyyaa lama guyyaa sadii dura dalagamee jira, ta'ee jira. Garuu namni hundumtiyyuu badii ishiin dalagdee kanaaf deebii kennuu qaba, yaada kennuu qaba akkamii jedhee yaada. Wallaahi waan santu na aarsee ani akkas jedheen malee wanni kun sirriidha yookaan immoo hin dogongorree jedhee ofirratti murteessee miti kan inni yeroo san dubbadhe. Uummata keenya wanni beekuu qabdanii namni ni dogongora. It is okay normal nomoo kan hin jedhe. Namni kamiyyuu banii aadam hundi isaatiyyuu dogongora ni qaba. Dogongorri keenya dogongora garaagaraa haa ta'u malee dogongora ni qabna jechuudha. Kan dogongora hin qabne yookaan immoo kan hin dogongorre rabbi qofaadha jechuudha. Maal ani malaayikaa miti ani nama jechuudha. Galee ergan nama ta'e immoo namni maaliif dogongora intalli kun maaliif dogongortii kanaan jettanii kuni maaliif dogongora jechuun hin danda'amu namni. Wanti nama dogongorsiisu waan hedduun jiraachuu danda'a. Saniif galee ammoo waan sana ani dirreetti hin baasne wanni sun privacyidha. Osoo ani addunyaa fuulduratti ba'ee waan akkanaa godhe itti amantee akkana gootee jettanii naalloo lullee dandeessan ani isin maatii kiyya jechuudha. Wallaahi yoo naalloo loltanillee isin maatii kiyya waan feetanillee naan jettan jechuudha. Ani isinitti hin qabamu. Ani obbolaa kiyyalleedha maatii kiyyalleedha isin. Garuu naalloluu keessaniifillee galatooma. Maaliif jennaan ofiin baree ofii kiyyatti deebi'aa jechuudha. Akkasii. Dammoo an dhiifama naaf godha. Yoo dhiifamni koo siniif ta'uu baatellee dhiisa. Garuu bakka ana dhiisaa ani haa jiraadhu. Itti aansuudhaan waa'ee kiyyaaf dhiifama sin gaafadhee jira. Wanni dhiifama caalee hin jiru. Dhiifama naa gochuu baan yoo diddanillee no problem rakkoon qabu. Suni sinii fi
rabbii keessantu walitti hafaa. Ani garuu dhiifamaa sin gaafadhee jira. Rabbii kiyyamoo kana dura dhiifama gaafadhee jechuudha. Ammallee dhiifama rabbii kiyya niin gaafadha. Nama immoo gizee takkitti bakka dhiifama sin gaafadha irra deddeebi'ee dhiifama waggaa tokko guutuu sin gaafachaa hin jiraadhu. Irra deebiidhaan immoo waa'ee dhimma abbaa mana kiyya kanaa Oromoo wallaahi anarrayyuu waa'een isaa hedduu takkana yaaddessa beektanii. Inni kuni barsiisaa diin islaamaati beektanii. Wallaahi ani abbaa manaa kiyyas ta'ee ta'us baatee namni diin barsiisu hedduu takka garaa kan kona nyaata jechuudha. Wallaahi hedduu takka maaliif jennaan dhaloota boruutiif walaalummaa keessaa nu baasaa jira. Namni diin barsiisu lubbuu tantee tana si beeksisaa jira. Sii fi atii fi rabbiin akkamitti akka walitti dhuftan, atii fi rabbiin akkamitti rabbii kan kee akka gabbaruu dandeessu si barsiisaa jira. Wallaalummaa keessaa kara beekumsaatti si oofaa jira. Beektee? Boru jechuudha addunyaa kanarratti namni afuun jiru. Yoo ati diin barattee yoo wallaalummaa san keessaa hin baane jiraachuun kan keetu faayidaa takka hin qabu. Jiraattees duutees jechuudha. Namni diiniin ala jiraatees du'ees faayidaa waa takka hin qabu garuu jechuudha. Wallaahi namni alra arkaana islaamaa arkaana insaanaa waanuma takkarraa ka quba hin qabne garuu ustaaza kana gaafa gad deebistanii akkana itti qoostanii xiqqaa guddaan keessan itti qoostanii itti taphattan kana saa inni Oromoodha bar. Oromoo dhiigni keessan tokko bar. Namoonni amantii biraa isa qeeqanillee dhiigni keessan tokko bar. Nama Oromoo nama afaan Oromoo dubbatu wallaahi garaa sini nyaatu amma jechuudha. Osoo namni kun gadi ba'ee jechuudha wallaahi osoo gadi ba'ee du'ee argamee maraataa osuma maraatoo fajjeese jettuun malee namni. Okay, bonije dhaggeeffadhu amma. Haasonni xiyyaa fi duuba intarpii yoo miree amma kana yoo fixan ol deebi ammal hajirtu dhufee rabshaan irra dhaabutti jira. Ani dubbadhu kalaas. No. Maqaan irratti hin deebisin. Okay. Kabajamtootaa fi hordoftoota guyyaa nadhaan tanaa guyyaa sagantaa boonii kwa nafsi kwa karaa jannataati. Namoota galchii. Namoota akkam? Ati akkanan jedhi. Qoy Ibsaati maaliif akkan jedhu. sabir boonii nurra dhiisi bakka amma booda ajandaa biraan seennu caddisiituma nu eega guun itti dubbadhu. Haasawni feetuu haasawa afaan jannataati. Afaan maaliif waan biraa wanneetti. Ifin qaanfatin wallaahi lajin shamarran wallaahi lajin amma jirtu tanarraa akka dhibba akka baranaa kanatti ati filatamtee bilchiqqoodhaa baraate. Meerkuurii silas dhugaan sin jaan indaam dhoosanii odoo laalanii miyyoontu waan ishii qabdu jee wallaahi. Ibsa amma osoo doktara taate booniyyee operaasyoona gootee laaltu uuma ishiin qaba. Walii kana operaasyoona godhee laaleetiin maaltu keessa jira? Maaltu akkatti jaalalaan keessaa akkatti nama maraacha? Jaalatti tun onnee qasaa beekte kana chee godhuu barbaade dhugaan sitti himu. Maaliif adda waan ta'eef fiqireen ishii fi. Haragaa haasawaa kan jedhachuu danda'ame. Abo, Oo. salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maaliif sindumaashii teessan ol baaftanii asirratti jecha waan jecha qaqqaanyillee tokko darbaa maal jechuun akka raamiqa. Dumaashiin kabajaadha. Jecha kaanyedha. Dhimmi isin asirratti wal geessanii fi dhimma maaliiti akkuma kadiiri poosti godhesanii? Akkasuma. Okay. Sa'aatuun gahini moree du'a maaliif bira tattaa'u jirtan moo raawwattanii tattaa'u jirtan? Gana amma bannee waramzaa egaa bannee deeqaa Amma dhufnee baramsaa keenya daqiiqaa 10 turre. Interre. Jarjar sobbeenaaf hin jeebar jarjarsineetuma waa hunda finnaa. Abshira. Naa jechuun namni ni samma ganaa ol hin seenne mee obboleeyyan kee yeroo takka sheer godha yeroo takka dhiifamaa wajjini dhimmi nuti dhufneefilleen feesbuuka kiyya irratti illee beeksiseen ture akka namoonni hedduun dhufuuf obboleettiin teessan qaaliin teessan har'a waan bareedaa waan agartee namoota hedduu keessatti hasaasii ta'ee deemaa jiru kana waan nama hedduu miira keessa galche irraa dubbachuu barbaaddii ittiin gaabbee jechaa jirti. Kanaaf gawaa hunda isaa adeemsa keessa ka arginu ta'a. Mee sheer godhaatii yeroo takka Hamzaa tokko irratti illee mee sheer godhaa yeroo takka piliis Hamzaa Shee Jaabirii irratti.
sheer nuuf godhaa. Galatoomaa yeroo takka sheer waliif godhaa yeroo takka. Namni feesbuukii Hamzaa qabda maali tiktookii sheerii irratti godhaa Hamzaa Sheikh Jaabir irratti. Akkasuma warroota beektan warra feemasootaas haa ta'u ijoollee Oromoo hunda irratti sheer godhaa akka dhufanii sagantaa tan hordofanii Oromoon addunyaarra jirtu hundi gurra magaalatti badi. Magaalumatti barbaadanii jette Oromoon. Kanaaf waan jabaaf dhufne yaa'u dura irratti akkuma namni seenuu jennee anaaf ibsaan qoqqoosaa turre malee dhimmi kun dhimma qoosamullee miti dhimma jabaa dhimma gartee hawaasni Oromoo hundi dhaga'uu qabu. Waan kana nama hunda normaal nawiin kuni namoota hunda bira deemee hatta ulamaa illee isin yeroo san zim jetteetuma dubbatte dhimmi immoo normaal nawiin kuni yeroo sananis akka tasaa TV san keessaan ture. Ulamaa hunda bira ga'ee, darasaa hunda bira ga'ee, doktaroota hunda bira ga'ee, hatta bulchitoota bira illee ga'ee, yaani namoota addunyaarra jiran hunda bira ga'ee dhimmi kuni olii gad oofamaa jira. Namoota qaama mootummaa keessa illee geesse dubbiin dumaashii jabduudha. Dubbiin gama sirraa illee lafa namni guddaa wayii normaal na hojii poostii godhe har'allee gizee ilaalu dubbiin sakka bira. Beeta namni dubbiin isaa hagana fudhatama qabu isiillee dumaashiillee balleesseetiin jira. Innaa dubbiin kiyya hagana fudhatama qabaa jetteeti gaa doongora namni ni fudhataa doongora isiidhaa beeytee akkasumas deebi'eetiin waan kana isaan akkasinarraa ilaalan seedee waan kana deebi'eetiin abdee godhaa jettee dhuftee akkas wanni kun beeytaa ammas jecha ingiliffaa hedduu nama barsiifte ammas as keessatti kaa qaba wanni barnoota malee waan guddaallee miti gara biraatti warri gara biraatti namni jecha ingiliffaa baratee jira wayitii waan bareedaadha. Hamzaa waan jaa'ibu asirratti waan kana asumatti gaa obboleeyyan keenya gurguddaa jira namoota akka Hamzaa namoota hedduu jira namni isiin yeroo san achi keessatti argamanii akka isinillee ni jirtanii namoota hedduu jira namuma san isaanillee dhufanii namuma kana hundarra deebite yoomillee ani isin jalatti jira jechuun gaanii jira isin jalatti khajala jiraata rabbii kabajaadhaan namni beektaa wal jala jiraachuun ni jira. Namni kun hawaasa ammaasi. Nama dhuunfaati. So nama dhuunfaate itis okay deebisii deebi'ullee hin barbaachisu. Namoonni itti isii mufatetti illee hawaasa ummata dhiifama gaafachuu deemti malee nama dhuunfaa Hamzaa yookaan Ibsaa miti yookaan Kadiirii miti. Hamzaa waan ateetti san irratti namoota hunda ajendaa ta'ee fi warri siyaasalleen waa poosti godhanii dhuma isaanii irratti maal jaan itis okay normaal jaanii barreeffama isaanii xumuran. Barreeffama dheeraa barreessanii waa'ee dhimma amma direedoo adeemu jiru kana hunda waa'ee kubbaallee waa'ee hunda barreessanii normaal na bakka ajendaa ta'e beetee wanni kun. Ammoo gara tokkoon dhuguma rabbiitti yoo fudhanne amma sheekotiin tokko illee warri onnatee waa'ee kanarraa dubbatu jira. Warri waan kana qoosatti illee fudhatee jira. Yaa'u isiin waan jecha kana jetteef isiin beeka. Waan kana maalirraa akka jettellee nuti amma nu waan kanaaf jettee jechuullee hin dandeenyu. Isin beeka waan jetteef. Lama isaanii dubbii namni guddaan dubbii akkamiin namni waan akkana hagana deeme kana namni laaffisee laala jedhanii quuqama gara saniitti fudhatanii. Wala kulli haali ammaan tana namoonni ni dhufan Hamzaan faallee hundi asumarra deebinee isiillee hin beektaa jechi abdeen ni ta'a. Abdee goonee akkasitti sirreessine inshaallah rakkoo qabu. Akkasii Ibsaa maal jettee dubbadhu? Amma bara wanni dhibaan jirru hawaasa bal'aatiin akka malatti fa'aameetti illee ishiinis akkatti dubbattee fi miira gosa keessa jiru miira biraati. Ishumaa ibsata kana ishumaaf dhiibna. Waan jecha kanas ishii dhiifama qofa osoo hin ta'in gaafii ishiidhaaf qabne nutillee gaafii hawaasa bal'aati sii galee namni waan fadhes balleessee ani dhiifama jechuun hin ta'u. Maaltu waan kanas jechisiiseen gaafii Ibsaan gaafatu osoo hin ta'in gaafii uummanni guutuun sammuu keessaa qaba. Kuni ishiinis ni beekti ni gaafatamte akkatti ni gaafadha. Kun gaafii keessanii warra jirtan kun kana isinii gaafachuuf sheer godhaatii namoota kaanis waliin ga'a. Jechi ishiidhaa gaa gosanitti amma Khadiir faalleen yes jalitu fudhatanii ammaan tana si dhufee asii rabshaa dhaabaa jechuudha Khadiirummaan keenya kun. So